Nagaa akkam jirtan hordoftoota nagaa tiyuubii baga deebitanii gara chaanaalii keenyaa nagaadhaan dhuftan. Har'a barumsa afaan Ingiliffaa afaan Oromootiin bifa namaa galuu fi bifa salphaa ta'een isiniif qabadhee dhufeen jira. Warroonni haarawaa taatan sabiskiraayib gochuu hin irraanfatinaa. Warroonni chaanaalii kanarra yeroo duraa turtan ammoo yeroo xiqqoodhaaf addaan bannee turre amma garuu gara barumsaa ni deebina jechuudha. Kanaafiyyuu torbanitti viidiyoo 3 gadhiisuun yaallaa yeroo hundaa jechuudha. Kanaaf nu waliin turuu keessan hin irraanfatinaa. Okay, kan barannu hamma jechoota yookaan ammoo gaaleewwan 5dha. Baay'ee kan nama fayyadanidha. Kanaafiyyuu nu waliin turuu keessan hin irraanfatinaa jechuudha. Mee amma yeroo baay'ee wanti tokko yoo isinitti bare afaan Oromootiin natti baree jira jechuun ni beektanii miti. Natti baree jira afaan Ingiliffaatiin akkamitti jettan natti barateeti yookaan natti bareeti jechuu barbaadan jechuudha. Maal jechuu? It is the force of habit. It is the force of habit. Natti barateeti. Natti yookaan natti bareeti. It is the force of habit. It is the force of habit. Natti barateeti jechuu barbaadanii jechuudha. Tana qabadhaa, baay'ee isin fayyaddi waan ta'eef jechuudha. Inni biraa immoo lammaffaa fakkeenyaaf hit the sack. Hit the sack. Kun immoo maal jechuudha? Amma fakkeenyaaf gara hirribaa deemuu kan ammoo gara ciisichaa deemuu jechuudha. Hit the sack. Kan ammoo maalidha? Ni laalla. Fakkeenyan hundiiniyyuu fakkeenya ni qabanii ni laalla fakkeenyan waan ta'eef hin dhiphatinaa jechuudha. Yeroo akkanatti barannu kana yeroo dandeessan osoo barreeffattaa deemtanii jechuudha. Maaliifii amma kan barattan kana yoo barreeffattan yeroo biraallee itti deebitanii yoo dubbistan sirriitti qabattanii yeroo dubbii keessanii keessallee galchuu dandeessanii jechuudha. Kanaaf barreeffadhaa, jala barreeffadhaa. Viidiyoolee yeroo yookaan viidiyoo irra deddeebitanii ilaaluu ni dandeessan. Inni anallee na fayyada garuu osoo barreeffattan immoo isin immoo baay'ee fayyadamtan waan ta'eef jechuudha. Deebitanii qo'achuudhaaf. So hit the sack jechuun gara ciisichaa yookaan ammoo gara hirribaa deemuu jechuudha yookaan rafuu jechuudha. Okay, amma fakkeenyaaf maal jedhaa? I am really tired. So I am going to hit the sack. I am very tired. I am very tired jechuun baay'ee dadhabeen jiraa jechuudha. Tired jechuun yaa dadhabuudha. I am very tired yoo jedhe immoo ani baay'ee dadhabeen jira. So kanaafuu I am going to hit the sack. Kanaafiyyuu gara hirribaa deemuu qabaa yookaan gara hirribaa deemuun hin jira. Deemuufan ta'a kan jedhu bakka bu'aa jechuudha. Okay, inni biraa immoo sadaffaan a piece of cake. Piece of cake. Piece of cake. This is a piece of cake yoo jedhamu yeroo baay'ee yookaan dhageessanii jiran ta'e har'a maal jechuu akka ta'e isinitti himaa jechuudha. Afaan Ingiliffaa keessatti yeroo baay'ee piece of cake yoo jedhamu yoo argitan jechuudha. Maal jechuudha? Wanti kuni jechamni kuni jechuudha. Akka jechamaatitti kanarra barachaa jirru kanneen hundaayyuu akka jechamaatitti ilaalaa jechuudha. Inni beektanii miti afaan Oromoo keessatti jechama akkasitti ilaalaa jechuudha. Okay, kanaaf piece of cake jechuun wanta baay'ee salphaa ta'e. Wanta baay'ee salphaa ta'e jechuudha. Maal jennaa? A piece of cake jenna. Maal yoo ta'e? Salphaa yoo ta'e jechuudha. Wanta baay'ee salphaa ta'e maal jettanii? A piece of cake jettan. Okay, fakkeenyaan ilaallu the maths test was a piece of cake for me jedha. The maths test was a piece of cake for me. Qormaanni maatsii anaaf baay'ee salphaa ture. Qormaanni maatsii anaaf baay'ee salphaa ture. The maths test was qormaanni maatsii test jechuun qormaata jechuudha. Was a piece of cake for me. Baay'ee salphaa ture. Eenyuuf? Isaaf jechuudha. Baay'ee itti salphatee jira jechuudha. Okay, inni biraa immoo maalidhaa? Spill the beans. Spill the beans kan jedhudha jechuudha. Spill the beans jechuun maal jechuudha? Iccitii baasuu jechuudha. Iccitii baasuu. Spill the beans. Na waliin jedhame spill the beans. Spill the beans jechuun iccitii baasuu jechuudha. Okay, fakkeenya asirratti ilaaltan he finally spilled the beans. He finally spilled the beans jedha. Maal jechuudha kuni? Dhumarratti iccitii baasee. Dhumarratti inni maal godhe? Iccitii baasee. He finally
spill the beans jedha jechuudha. Okay. Inni itti aanu immoo maal jedha fakkeenyi isaa jechuudha. Don't spill the beans. Don't spill the beans. Don't spill the beans jedha. Kanaafiyyuu maal jechuudha? Iccitii hin baasinii jechuudha. Iccitii hin baasinii jechuudha. Kunillee wanta yeroo baay'ee nama gorsamudha. Iccitiin hin baafamuuti. Kanaafiyyuu don't spill the beans kan jedhu isa sirriidha jechuudha. Iccitii hin baasin kan jedhu bakka bu'a jechuudha. Okay, inni shanaffaatii fi inni har'aaf dhuma isiniif qabadhee dhufe jechuudha. Maal kan jedhudha? Once in a blue moon. Once in a blue moon. Amma kanammoo akkamitti akka understand gootanan barbaada. Wanta yeroo tokko darbee baay'ee darbee gootan tokko ni jira miti fakkeenyaaf. Darbee yeroo hundaa wanta hin godhamne tokko jechuudha. Wanta darbee tasa godhamu tokko jechuudha. Maal jedhama? Once in a blue moon. Once in a blue moon jennaa jechuudha. By the way, jechoonni har'a qabannee dhiyaanne kunniin jechuudha. Gara intermediate barattoota intermediateedhaaf irra caalaa jechuun barattoota giddu galeessa. Yoo beginner yookaan ammoo jalqabarraa kaasaa ABCDs ta'uu danda'a, waa'ee dubbisaallee ta'uu danda'a, jechoota sasalphoo ta'uu danda'a. Barachuu barbaadan chaanaalii kana Nigaa Tube keessa seentanii barachuu dandeessan. Akkasumas teelegiraamallee join gootanii too teelegiraama keenyan akkasitti waliin barachuu dandeenya jechuudha. TikTok irrallee ni jira, Facebook irrallee achirraa illee nu argachuu dandeessan jechuudha. So shanaffaan kun maal jedhaa? Once in a blue moon. Once in a blue moon maal jechuudha inni? Wanta darbee ta'u tokko yookaan wanta darbee mul'atu jechuudha. Okay. Maal jechuudha? Something that happens very rarely. We only go the vacation in a blue moon jedha jechuudha. Maalidha kuni? Nuti darbee gara bashannanaa deemna. Deemnu darbee kan jedhu agarsiisa. Egaa viidiyoon keenya har'aa kanuma akka irraa fayyadamtan abdiin qaba. Jechoota sadii kanan isiniif wanti jedhee isiniif qabadhee dhiyaadhe. Tokkoffaan maal jedhaa? Tokkoffaan natti barateeti yookaan ammoo it is the force of habit jedhaa. Lammaffaan ammoo sin yaadachiisuuf jechuudha hit the sack. Isin immoo maal jechuudha? Gara hirribaa deemoo kana rafuu. Sadaffaa piece of cake. Wanta baay'ee salphaa ta'e tokko jechuudha. Afur ammoo spill the beans. Maal jechuudha? Iccitii baasuu jechuudha. Okay, the last one. Once in a blue moon. Once in a blue moon jechuun ammoo wanta darbee mul'atu tokko jechuudha. Egaa kanuma viidiyoon keenyarraa akka irraa fayyadamtan sirriitti abdii guddaan qaba. Ammaaf bakkuma jirtanitti nagaan hafaa baay'een isin jaalladha. Barumsa biraallee yeroo barachuu barbaaddan yookaan onlaayiniidhaan barachuu barbaaddan nu dubbisuu dandeessanii daareektachuudhaan waliin qo'achuu barbaaddan nu dubbisuu dandeessanii lakkoofsa bilbilaa keenya iskiriin irratti ni argattu. Ammaaf nagaa ta'a.